kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa akkam jirtu nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtan maratti isin haa qaqqabu qophii keenya ammas barnootaa kan torban kanaa qindeeffannee yeroo keenya eegallee jirra egaa akkuma isin beektanii qophii keenya ammas barnootaatiin gaaffiiwwan beekumsa waliigalaa ta'anii kan isin yaaltanii nu deebisuu dandeessanii aadaa Oromoo kan calaqqisiisan qindeeffachuudhaan namoota fedha qaban daandii irratti arganne gaaffii gaafachuudhaan isaan waliin turtii taasisna jechuudha haga xumura qophii keenyaatti nu waliin turtanii yoo nu daawwattan irraa barattutti bashannantu waan ta'eef turtii keessan haga xumura qophii keenyaatti nu waliin taasifadhaa isiniin jenna. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon Oromoota. Tolee guddaa galatoomii maqaa kennutti mi walaa barru. Maqaan koo Dr. Abtaam Addunyaan jedhama. Tasammaa Tashoomen jedhama. Maqaan koo Abdiisaa Urrisaan jedhama. Kabbada Milkeessa. Bilisummaa Lataa Kitaaban jedhama. Elsaabeet Guddinaan jedhama. Maqaan koo Laanaa Abdiisaan jedhama. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon Oromoota. Nama konkolaataa ofuuni konkolaachisaadha yoo jenne nama dhaloota barsiisuun barsiisaadha jenna mitiire. Nama xurumbaa afuufunoo eenyudha jennee waamna. Injedhamu. Injedhamu xurumbaa afuuftuu injedhamu. Maal jedhama ree? Xurumbaa. Xurumbaa nama afuufuun xurumbaa afuuftuu yoo jenne yaa nama oduu odeessituu ta'a. Sii galee. Kanaafuu maal jenna? Nama dubbii himu yookaan immoo nama dubbii beeksisu waan tokko nama dhuunfatatti beeksisu jechuu dandeenya. Relatively jechuudha. At the point yoo ta'u baateyyuu. Xurumbeessa. Xurumbeessa? Nama konkolaataa oofuun. Nama konkolaataa oofuuni konkolaachisaa jenna. Nama dhaloota barsiisuuni barsiisaa jenna. Nama xurumbaa afuufunoo. Xurumbeessa. Akkasuma deeyyaan. Nama xurumbaa afuufuun jechaan jechisaa qaxitaa jette jecha otoo biraa ta'a garuu nama xurumbaa afuufu kanaani taphataa meeshaa aadaa yoo jenneen gaariidha natti fakkaata. Kabiraaw. Ay afuuftuu meechee maa jedhamu yoomiyyuu hin jedhamu. Kanaafuu nama taphataa meeshaa aadaa taphatu jenna. Xurumbaa maaliif meeshaa aadaa keessaa isa tokko waan ture nama taphataa meeshaa aadaa taphachuu danda'u jennee oobsine gaarii natti fakkaata. Xurumbaa afuuftuu jenna. Yaa xurumbaa afuufaa. Xurumbaa kana afuufee jedhamu. Xurumbaa kana afuufu. Nama xurumbaa afuufu maal jennee waamna? Kakaasu uummata kakaasuudha. Uummata kakaasu hin danda'amu. Okkee nama xurumbaa afuufu maal jennaani? Xurumbaa jennaan gaa? Xurumbaa jennaani? Warra sakana beeku nama xurumbaa afuufu maqaa isaa qobaatti dhaga'ee hin beeku gaa kan bira. Barnoota ammas barnoota kanata hukaba kayoon Oromoota. Durechuudhaan nama uffata hodhuuni shammaanee yookaan duugduu jechuudhaan maqaa arrabsootiin waamama miti. Isa kana irratti maal jetta reeti? Kun sirrii miti. Ogeessan jedha. Isaan ogeessadha. Abbaa ogummaati jedhee waama malee. Ogeessa maali jettee waanta? Ogeessa huccuu dhahan yookaan immoo huccuu hojjetan jechuudha. Nama uffata hodhumu? Nama huccuu hodhuun shammaanee hin jedhamu. Dura akkas jedhamu. Amma garuu nama uffata hodhu jedhamee beekama. Nama uffata hodhu jedhama bakka. Akkas jedheetaan nyaata. Nama uffata hodhu immoo beeku garuu nama uffata hodhu jedhee kan nama uffata sirreessuu danda'u yoon jedhee natti tola. Kan keeran kan walii galaan beeku. Huccuu dhooftuu jenneeti yaamna nuti.
shammaneen wayin nama waya hodhu enna malee duudduun jedhamu. Duudduun warra warqee duuguudha. Shammanaa wayyaa hojjetee uummata tajaajilu waan ta'eef shammanee wayin immoo warra ogeessa dandeettii qaban jedhamu. Dugduu kan jedhu warra gogaa duuguun dugduu jedhama. Yookiin warra faaqii faan jedhamu hin jira. Kun ilaalcha dogoggoraatiin jedhe akkas. Maal jettee waamta reeti? Ani immoo nama uffata hodhuun ogummaa isaatiin yooma waamta. Uffatuma hodhaa jennaan egaa ogummaadha waan ta'eef. Ogummaadha osaasaniin uffata hodhaa waan ta'eef hojii isaatuma ogummaa uffata hodhaa nama uffata hodhu jedhamee waamuu danda'a jechuudha. Maalan jedhaan hin beeku dhugaa waaqa isa kana. Dugduu faa jedhu durii shammaanee jedhu. Nagaa ka garuu kan isa uffata hodhu kana warri uffata hodhan shammaanee ma jedhamu. Shammaanee ma jedhamu ka garuu hin beeku sakaan immoo. Ammayyuu shammaanee ma jedhamu. Shammaanee ma jedhu malee qobaattii warra akkasii ammallee ogummaadha jedhamee barsiifamaa jira garuu Oromiffaa maqaa isaan beeku. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Kumalaa jaatanii alii nama jedhamu beektaa? Nan beeka. Mee eessatti beektaa nama akkamiidha isaan? Kumalaa jaatanii alii Boorana. Bara dargii keessa nama aangoo qabu. Nama Boorana keessatti barnoota babal'ise. Fi Booranni nama qabadhu keessa Kumalaa jaatanii isa tokko. Booranni akka baratu qonnarraa horsiisatarraa gara qonnaatti ijoollee isaa akka barsiifatu nama gahee guddaa taphatedha. Garuu akkan seenaa dhaga'utti nama dhumarratti gara Keeniyaatti deemee achitti du'e namni wanta jedhamu jira nan beeku. Kumalaa jaatanii alii hin beeku garuu maqaa isaa xiqqoo nan nagaa. Mee akkamiin dhageesse maqaa isaa maaliin dhageesse? Kumalaa jaatanii alii sirbaadha. Gootuma keessaa tokko yaada bakka. Jaatanii hin beeku. Maqaa kana hoo dhageessee hin beektu? Nan dhagaa garuu akka bifa seenaa kamiin akkan isa dhaga'u waan hin beekneef seenaa isaas waan hin beekneef maqaa bicha waan hin dhaga'uuf eenyu akka ta'e garuu adda baasee hin beeku. Hin beeku. Dhageessees hin beektu? Hin beeku. Kumalaa jaatanii alii beeka garuu goota Oromoo durii na fakkaata. Iddoo dhaloota isaa kibba lixa gara lixa shawaa wayin kaaba shaggar kana fakkaate. Kaaba shaggarii Kumalaa eessa? Goota Oromoodha jetteetta? Maal hojjetan mee isaan yeroo goota turanitti? Kumalaa jaatanii isaan dhaloota irratti garbummaa dhaloota irraa nama buqqisuudhaaf ifaajii guddaa godhan jechuudha. Kumalaa nama akkasii ta'e jechuudha. Nama naannoo isaadha eessatti dhalatan? Gara shaggar lixaa kana nama dhalate na fakkaata. Akkasii. Jaatanii kan jedhamu garuu TV OBS irratti dhaga'een ture maal diippiliin beeku waan hin beekne dubbachuu danda'u dhiis. Goota Oromoodha. Goota Oromooti garuu jaatanii kan jedhamu hin beeku. Maa irnaa darbi. Hin beeku gaa. Ali? Jaatanii alii? Alii cirree kan hin beekan. Alii cirree goota Oromooti baala irratti warra alate. Jaatanii hin beeku. Dhageessanii immoo beektanii maqaa kana? Gaa nageenya. Rabbi. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Guddaa galatoomii? Atis galatoom. Ishi galatooma isin hin Shi galatooma. Galatooma. Atillee galatoome jabaadhu. Ulfa galatoom. Tole shi galatoomatis. Barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaan waliin turtanii irraa barachaatti bashannanaa nu daawwachaa jirtu jennee abdanna. Amma immoo gaaffii namoota gaafachaa turre muraasa isaa isinitti muufan yaala jechuudha. Jalqaba irratti kan gaafanne nama konkolaataa oofuuni konkolaachisaadha yoo jenne
nama dhaloota barsiisuun immoo barsiisaadha yoo jenne nama xurumbaa afuufuunoo eenyu jennee waamna jennee gaafannee turre egaa baay'een isaanii xurumbaa afuuftuu jedhanii nutti himaniiru xurumbaa afuuftuu yookaan afuuftuu xurumbaa jechuudhaan waamama jechuudha. Gaaffiin keenya inni lammaffaa immoo nama huccuu hodhuuni bara durii keessa nama huccuu hodhuuni dugdu yookaan shammaanee jechuudhaan maqaa arrabsootiin kan waamamaa ture ammoo maal jettanii waamtuu maalidha yaadni keessan jennee gaafannee turre baay'een isaanii kun ogummaadha waan ta'eef nama huccuu hodhu jechuudhaan waamna jedhanii eegaa akkasumas hojiidha waan ta'eef akkasumas immoo ogummaa nama tokkooti sababa ta'eef nama huccuu hodhu jechuudhaan waamama jechuudha. Gaaffiin keenya inni xumuraa immoo kumalaa jaatanii halii nama jedhamu beektuu jennee gaafannee turre namoonni beekanis jiru namoonni hin beeknes jiru kumalaa jaatanii aliigaa goota Oromoo Booranaati Booranattiidha kan isaan dhalatanii uummata Oromoo Booranaatiif egaa hojii guddaa nama hojjechaa turanidha akkasumas immoo bara sanatti nama baratan turanii uummata isaanii tajaajiluudhaan nama gatii guddaa kaffalan jechuudha akkasumas illee poolisii tiraafikaa ta'uudhaan illee uummata isaanii tajaajilaa turanii Yuunivarsiitii Finfinnee irraa immoo social workiidhaan eebbifamanii nama baratanii xumuranidha jechuudha. Sana booddee immoo gara Booranaatti deebi'uudhaan bulchaa Booranaa ta'uudhaan bulchaa godina Booranaa ta'uudhaan uummata isaanii nama tajaajilaa turanidha jechuudha. Osoo kanaan jiran immoo Naayiroobitti magaalaa Naayiroob keessatti namoota eenyummaan isaanii hin beekamneen ajjeefamanii lubbuun isaanii lafa kanarraa darbiteetti jechuudha. Egaa kumalaa jaatanii Ali goota Oromoo beekamaadha jechuudha. Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa nu waliin turtanii irraa barachaa itti bashannantaniitu jennee abdannaa. Qopheessuudhaan kan isin faana ture an Margee Tasfaa akkasumas ogeessaa kaameeraa keenyaa Tolesaa Bultii waliin ta'uudhaan isin faana turre torban qophii keenya ammas barnootaa kan biraa qindeeffannee aga deebinee wal arginutti torbanni kun torban nagaa torban gammachuu akkasiniif ta'uuna nagaan nuuf tura.